Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Birmaduu Miidiyaa akkam jirtu? Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aatti mata duree haaromsa gadaa jedhu irratti keessummoota fudhadhee dhiyaadheera. Waa'een irratti dubbannu haaromsa gadaa seenaa mul'ataaf kaayyoo isaa kan jedhu irratti namoota sadii fudhadhee dhiyaadheera. Keessummoota koo wajjiniin tartiibaan wal isin barsiisa. Keessummaan koo jalqabaa Profeesar Asaffaa Jaallataati. Baay'een keessanii Profeesar Asaffaa Jaallataa ni beektu. Profeesar baga nagaanii gara Birmaduu Miidiyaa dhuftan. Fayyaa ta'an affeeroo keessanii Dr. Bal'in. Baay'ee fayyaa ta'a. Keessummaan koo lammataa immoo obbo Teessoo Namarraati. Obbo Teessoo Namarraa Birmaduu Miidiyaa irratti dhiyaachuudhaaf har'a guyyaa jalqaba isaaniiti. Obbo Teessoo isin arguu kootti baay'een gammadaa baga nagaanii gara Birmaduu Miidiyaa dhuftan. Fayyaa ta'a nu affeeruu keessaniif. Keessummaan koo sadaffaa immoo obbo Jamaal Gamanamooti. Obbo Jamaal Ganamoos yeroo baay'ee Birmaduu Miidiyaa irra dhiyaataniiru. Obbo Jamaal baga nagaan dhuftan isinis. Galatooma ulfaadha carraa kana nu kennu keessaniif galanni guddaa bilisummaan isin haa ta'u. Baay'ee isin galatoomfadha. Akkuma amma dubbadhee mata dureen irratti mari'annu dhimma haaromsa gadaa jedhudha. Dhimma haaromsa gadaa kana koree haaromsa gadaatu dhaabbatee sosocho'aa jira. Mee duraan dursa waa'ee haaromsa gadaa kanaa, waa'ee koree dhaabbatee, waa'ee akeekasaa amma ta'e utuu tartiibaan nutti himtanii. Obbo Teessoo isiniin jalqabu. Gaariidha. Koreen kun kan calqabe egaa haaromsi gadaa kuni kan ta'e waggaa 1522tti 2022 kun egaa waggaa 500ffaa ta'a. Kanaaf waggaa 500ffaa kana waggaa seenaati attamitti utuu hin yaadatamin utuu hin ulfaatin utuu namni si hin hubatini miliqeedhuma ce'aa kan jedhurraa kan ka'eeti egaa yaadii Oromoon kana yaadatee ulfeessuu qaba kan jedhu irratti yaadi ka'eeti. Yaaduma kanarratti hundaa'eet egaa gurmuun tokko dhaabbate. Gurmuun dhaabbate kun immoo of jalatti egaa iddoo adda addaatti gara komitee torbaadhaa dhaabee biyyuma adda addaatti jechuudha. Afrikaa, Oromiyaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Middle East akkasitti. Egaa amma hojiidhuma kanatu gara fuulduraatti adeemee egaa utuu waggaan kun hin dhumini waan kana ulfeessuun nurra jira kan jedhuun carraaquutti jira. Baay'ee galatooma. Profeesar Asaffaa gara keessaniin dhufa. Bara 1522tti haaromsi ta'e kun isa fuuldura haaromsi kan barbaachise rakkinatu ture jechuu natti fakkaata. Haaromsatu ta'e, haaromsi ta'e sun immoo bu'aa buuse. Waa'ee kana mee xiqqoo ishee nutti himuu dandeessu? Nani magala galatooma gaaffii gaariidha. Naannoo waggaa 500 dura ummati Oromoo rakkoo guddaa keessatti kufee ture. Humna ciccimaa lamatu ummata Oromoo balleessuudhaaf ka'ee ture. Humni ciccimaan tokko kan maqaa amantii kiristaanaan deemee ummata Oromoo lafarraa fudhatee garba godhee
Uummata Oromoo irratti amantii isaa fe'ee eenyummaan Oromoo aadaa Oromoo baddu kan godhu kan biraan immoo sirna Islaamaa impaayerii Islaamaa ijaaruudhaaf warra Oromoo irratti haggaammatan isaanis karaa Sumaaleef karaa Affaar naannoo sanaanii innis kiristaanaa sun karaa Habashaatiin kun immoo karaa jara sanaa Oromootti dhufanii lafa Oromoo fudhachuu aadaa Oromoo balleessuu eenyummaa Oromoo balleessuu irratti ka'anii uummati Oromoo akka hin jiraanne godhanii akka hin jiraanne gochuudhaaf duula olirraa hin cinnetti bananii amma tokko lafarraa fudhatanii waan hamaa irratti hojjetanii yeroo sana Oromoon maal wayyaa abbaan gadaa yeroo sana maal taana kan jedhu gaaffii gaafate gaafa 15,022tti maal taana kan jedhu gaaffii gaafate miitingii yookiis immoo konferensiin gara ji'a baay'eedhaaf deeme achirratti mari'atanii akkamittiinitu uummata keenya kana ijaarree jaarmaa keenya cimsinee biyya keenya biyya Oromoo jedhama yeroo sana sammuu Oromiyaa jennu kana biyya Oromoo kana akkamittiinitu dhuunfannaa diina akkamitti ofirraa cabsinaa maal gochuu nurra jira jedhanii gatta'anii gara waggaa walakkaa mari'atanii maree murtoo ciccimaa gara 3 dabarsan baay'ee darbe garuu murtoo ciccimaan 3 tokko jaarmaa gadaa jedhamu kanayyuu bifa haaraadhaan ijaarame afaan Faranjiitti national organizational capacity jaarmaa cimaa qabaanne akka biyyaatti mootummaa qabaanne mootummaa keenya kanaanii uummata keenya ol duukaa diriirsine nyaaba ofirraa cabsuu biyya keenya deeffannee ijaarrachuudha kan jedhu tokko murtiin tokko. Murtiin lammaffaa dargaggoon Oromoo qeerroon keessumaati warri humna qaban fiiganii ce'uu warri danda'an ijaaramanii waa'ee lolaa baratanii akka itti diina cabsan. Kanaafi yeroo buttaa waggaa 8 buttaa ta'u duula cimaa tokko nyaaba irratti gochuu lafa Oromoo irraa fudhatan deemfachuu murteessan. Kanaaf amma seenaa Oromoo keessatti ilaallee Oromiyaan kun kan ijaaramtee gara waggaa 96 fudhate biyya Oromiyaa kana nyaabarraa qulqulleessuudhaaf waggaa 8 wanta lolli defensive war nyaaba ofirraa dhowwuu wanta deemaa tureef. Kan ittaan immoo waan guddaan waa'ee afuuraati. Uummati Oromoo luba qabaa, luba cimaa karaa amantaa waaqeffannaa spiritual leaderii kan ta'e abbaa muudaas iddoo guddaa qabaate namni Oromoo hundumtuu qaalluun Oromoo hundumtuu gara abbaa muudaa dhufanii abbaa muudaa irraati yaada tokko fudhatanii deeman. Yaada tokko maali? Nama Oromoo cunqursuuf akka hin bitamne nyaaba isa ta'e Oromoo isa ta'e abbaa irreedhaaf akka hin bulle seeraan akka bulan kun dubbii waaqaatis dubbii seeraatis jedhee uummatatti himee. Kanaaf egaa kora guddaa kanarratti yookiis immoo national assembly kanatti Oromoon biyya Oromoo hundumaatiitu nama iddoo isa bu'u ergate. Guyyaa meeqa deemanii miilaan guyyaa meeqa deemanii gara walakkaa Oromiyaa irraati lixaa ba'aa dhufaniitu konferensii kanarratti hirmaatanii kun egaa akkuma jedhanitu jaarmaa cimfatanii loltuu akka gaariitti ijaarratanii waa'ee afuuraanis tokko ta'anii waaqa isaanis kadhatanii nyaaba ofirraa cabsuudhaaf ka'anii akkuma jedhan kana milkaa'anii jechuudha. Barri sun
bara salphaa miti bara eenyummaan Oromoo aadaan Oromoo safuun Oromoo itti haaromfame Oromoon akka ummataatti akka wal qabatee akka ummata biyya tokko qabuutti akka ummata neeshinii ummata tokko ta'ee wal duukaa ka'ee hojjetee jechuudha. Kanaafitu wanti kun baay'ee barbaachisaadha. Wanta amma ibse kun yeroo salphaatti ibsame wanta dhumu miti. Kanaaf ummati Oromooillee keessa deebi'ee kana yoo barate har'allee waan baay'ee irraa barachuu danda'a kan jedhu nuti korri walitti dhufe kun kanaafitu hedduu galatooma. Obbo Jamaal gama keessan nan dhufa. Waggaan 500 kun yeroon sammuu kootiin gara dudduubaatti deebi'ee ilaalu tarii isa darbe ayyaaneffachuu caalaayyuu haalli nuyi yeroo sana fi Oromoon keessa turee fi haalli Oromoon amma keessa jiru kun wal fakkaata laata. Tarii immoo inni ammaayyuu isa yeroo sanaan caalaa hamaadha laata. Yeroo Oromoon keessaa alaan diinni itti baay'ate. Kanaaf haaromsi sun hiikaadhuma guddaa isa darbe yaadachuu guddaayyuu qaba laata jedhee yaada. Si maal jettu? Baay'ee galatooma Dooktar. Egaa akkuma obboleeyyan kiyya dura jedhan sabni keenya kun tokkoffaa akka saayinsiin jedhutti bakka ilmoon namaa hundeedhaan irraa uumamte keessa uummata jiru. Oromoo fi Oromiyaan jechaadha. Saayinsiin ilmi namaa Horn of Afrikaatti uumame jedhama. Saboonni gurguddoon achi keessa qubatan immoo uummata Kuush jedhama. Gaanfa Afrikaa keessattis lakkoofsa guddaadhaan lafa bal'oo irra uummata qubatu. Uummata Kuush keessaayis lakkoofsa guddaadhaan uummata qubatu lakkoofsa tokkoffaarra jira. Akka Afrikaattis yoo fudhanne staatistiksii yoo laallu yeroo hedduu irra dubbatamee Hawusaatu Oromoo caalaa jedhamu malee dhiyeenya kana staatistiksii yoo laallu riilii Oromootu Hawusaa caalaa. Afrikaa keessattis bal'ina namaatiinis Oromoon tokkoffaa ta'uu argina. Wanti haaromsa gadaatii fi jireenya hawaasa keenyaa uumama irraa kaasee wanti namaa galu lakkoofsa guddina namaatiif bal'inni isaa kanarraallee qaroominummaan ilma namaatu bakkuma ilmi namaa itti uumame irraa calqaba waan ta'eef hundeen kun immoo Oromoo waan ta'eef Oromoon jireenya ilma namaa keessatti gumaacha guddaa qaroominaan akka gumaache. Sirni gadaa immoo kanaaf ragaa tahee hambaalee seenaa ilmaan namaa keessatti galmaa'ee jira sadarkaa yuuniskootti. So waggaa kumaatamoota I think uummanni Kuush jedhamu kun gara waggaa 1700 highly influential dhiibbaa guddaa beekumsa guddaa Cushitic civilization addunyaa irra akka ture ni beekama. Achi keessaa immoo lakkoofsa guddaadhaan majority ta'ee karras kan argamu Oromoodha. Addunyaadhaaf waan guddaa akka inni gumaachee namaa galuu danda'ichaadha. Waan waggaa 500 qotoon ta'e waggaa 1780 keessattis gumaachi Oromoo xiqqaa ta'uu akka hin dandeenye. Haaromsi inni gochaa ture kun yeroo irraa yerootti akka deemaa turee fi har'as hanga har'aatittuu saba guddaa tahee mul'atuun isaa kun qaroomina isaa kanaa wajjin waa walii hidhamu nutti fakkaata jechaadha. Inni waggaa 500 dura tahe kun kan amma nuti uummanni keenya akka yaadatu barbaannuuf it transcends waggaan 500 suni maarkingii yeroodhaaf nu haa ta'u malee waggaa kumaatamoota sabni Oromoo dorgommii ilma namaa jidduutti ta'u kana keessatti injifannoodhaan ture lakkoofsa guddaa uummata hangafa taasee of tursiise kanas yaadachuudhaaf. Haala har'aatiin immoo yeroo walitti hinu akkuma amma isin duratti jettan waggaa 500 dura gaafa akaakileen abaabileen keenya deebi'anii taa'anii mari'atanii Oromiyaa guutuu irraa dhiibbaa diinaa ofirraa kaasuudhaaf biyya fi walabaa uummata bilisaan ta'anii mootummaa ofii qabaachuuf jiraatan san most probably milkiin al tokko achi dura gaarii yoo bulaa jiraatan ta'e relaaktansii ni uumti biyya faranjii kana keessatti success creates failure jedhan al tokko namni gaafa sirriitti milkaa'ee relaaktanti ta'a ana malee jabaan hin jiru jedhee aduu danda'a diinagdeedhaan yoo guddate hawaasummaadhaan yoo guddate qaroominaan yoo guddate inni na caalu kan biroo waan hin jirreef jedhee relaaktanti ta'uu danda'a. Haalli akkasii sun hawaasa keenyas mudachuu danda'a yeroo adda addaa. Probably egaa kana qorannoodhaan kana itti dhufna. Haalli har'a jirru kuni har'a keessa jirru kuni yeroo haaromsa gadaa 500 sanii wal fakkaata wanni nama jechisiisu baay'ee jira jechaadha. Bara sanitti akkuma amma duratti ka'e kana diinni karaa adda addaatiin biyya Oromoo dhuunfachuudhaaf aadaa isaa namooma isaa eenyummaa isaa balleessuudhaaf duulli guddaan deemaa ture.
sabichi immoo haala kanarraa of dandamuudhaaf akkuma muuxannoo isaa akka duraatti walitti deebi'ee baatii 6 guutuu madda walaabuutti taa'ee mari'atee jira. Egaa baatii 6 guutuu taa'anii mari'achuu wanni jedhu kun matammaansaa taayim fireemii sanuu yoo laalle har'aan kana nuti guyyaa 2-3 torban 2-3 teennee wajjin mari'achuu dandeenyaayii isa jedhu gaafii kaasa jechaadha. Kana jechuun rakkoon yeroo san saba keenya hubatee baatii 6 isa teessise most probably kan ammaallee caaluu danda'a. Lammaffaa immoo muuxannoo fi haalli Oromoon yeroo san ture maybe nu har'aa kana caalaayyuu qaroominaan guddaa ta'uu danda'a. So haala har'a keessa jirru kana keessatti jaarmaa Oromoo diinni laaffisuudhaan hawaasummaayyuu sadarkaa hawaasummaatittuu naannoodhaan yeroo garii loqodhaan gosa Oromoo keessa jirtuun amantiidhaan gargar facaasinsi baay'ee tattaaffiin guddaa waan jiruufi haala akkasii sanirra aanuudhaaf Oromoon amma dura seenaa isaa keessatti haala nama boonsuun of ijaaree deebisee of gurmeessee gadaa isaa haaromsee biyya isaa dhuunfachuu diina ofirraa dhiibuu danda'e. Nuyi hoo warri har'a jirru kun baatii 5 miti guyyaa 50 yookaan ammoo tuyyuu akkuma ta'eyyuu haa ta'u torban 5 mari'achuu dandeenya ka jedhu kanas akka gaafiitti ofitti kaasuudhaaf nu gargaara jedheetiin yaada. Haalli har'a keessa jirru kun immoo akkuma argaa jirtan Oromoon biyya kana keessaa biyyan qabu abbaa biyyaatti iyyuu miti amma kaleessa wannaa viidiyoo tokko agartan ta'e afaanuma guuttatee namni Taadiyoos Taantuu jedhamu tokko Oromoon biyya kana keessaa biyya lafa hin qabu. Nama biyya kanaatiif Itoophiyaa weeraree harkaa qabaa kan jedhu kun waanuma waggaa 500 dabre deemsaa ture santu haaraa deebi'ee Wallagga lafa Oromootii miti, Wallagga lafa Oromootii miti, Tuulamni yookaan naannoon Shawaa lafa Oromootii miti. Oromoon sirumaa biyya kana keessaa biyya hin qabu. Warri amma aangoorra dhufe gariin isaanii waanuma TPLF kana tokko nu dhibe malee gaafa isaan achii kaafne isaan kana guurree Madagaskaaritti galchinaa waan jedhu kana deemaa jira jechaadha. Haala akka har'a keessa jirru kana meebii waan waggaa 500 san turre fakkaata. Kanaaf kanas walitti hidhee sabni Oromoo akka laalu barbaanne. Biyyi kan keessa irratti falmamaara. Namummaan kee tuffatameera. Finfinneen biyya keetii miti jedhamaa jirti. Wallagga biyya keetii miti jedhamaa jira. Maqaa Oromootiin immoo tuyyaa aangoorra namoonni ta'an humnoota siif akka malee jibbaa qaban seenaa keessattis baay'ee rakkoo sirkisaa turan. Tumsa walii bahanii Oromoo naannoo isaatti mana isaa keessatti ajjeesaa jiru, mana irraa buqqisaa jiru. Haalli kunii fi waggaa 500 ture haalli dure kan Oromoo wal fakkaata. Kana akkamitti mariidhaan Oromoon irra aanuu danda'a? Isa dabre irraa maal barachuu dandeenya? Ayyaaneffachuu qofa yoo ta'u ta'in ayyaaneffataa isa yaadachaa maal irraa baranna kan jedhu akkuma isin jettan seenaa amma keessa jirru kana wajjin hedduu wal fakkaata. Egaa kana qorannoo bal'aadhaan namoonni bara sanis waan waggaa 500 ture dura. Qoratanii akka nu dhiyeessaniif hawaasa keenya keessatti akka wal hubannoon baay'ee jiraatu. Mariin immoo aadaa Oromoo waan ta'eef Oromoon akka mariitti seenu. Akkuma kaakilee baabilee kennaa baatii 5-6 mari'atanii diinarra aanuu waan danda'amuuf Oromoon aadaa isaa kana jabeessee qabatee mariitti akka seenus asumaan kaka'umsa uumuudhaaf jechuudha fayyaa ta'a. Hedduun isin galateeffadha. Obbo Teessoo gara keessanittiin dhufaa isa amma ka'e kana irratti yaada keessan dabaluu dandeessu. Tokkoffaa akkanaa galutti haaromsi waggaa 500 fuuldura ta'e yeroo jalqabaa miti isa duras haaromsi ta'eera. Waa'ee kanaa irratti seenaan maal hubattu dubbiin kun immoo isammaa wajjiniin attamitti wal argaa. Oromoon immoo amma yeroo ammaa kanatti waan keessa jiru kana keessatti rakkoo jiru kana keessaa ba'uudhaaf garaagarummaa xiqqoo yoo jiraate garaagarummaa kana bifdaneessa jechuu dandeenya diversity isa jedhanii bifdanummaan akka hamminaatu hin ta'in akka gabbisuu danda'utti Oromoon attam godhee gargaaramuu danda'a isa jedhu mee walitti hidhaati nuuf deebisa. Profeesar Asaffaa amma obbo Teessoon deebi'anitti mee yaada ammaa irratti dubbadhaa. Konferensi guddaan suni ummati Oromoo maal akka ture maal akka ta'e ummata eenyummaa isaa beeku ummata aadaa isaa beeku ummata diina isaa ummata Oromoo har'aa caalaa
waan diinni qopheessee jiru beeku akkamittiin immoo irra aanuun akka danda'amu uummata beeku ture. Kanaafitu waan isaan irratti xiyyeeffatan akkuma sila tuqee of ijaaruu biyya lafaa keessatti uummata of ijaare uummata ol duukaa dhaabbate uummata nyaaba isaa beeku nyaaba isaa akka itti lolu beekutu jiraachuu danda'a kan jedhu uummata hubate ture uummata keenya. Teessee teellaa deebitee olaaltu fi uummata amma jiru Oromoo ammaa ol qabdee laaltu baay'ee nama dinqayyuu. Dhuguma uummata Oromoo ammaa kun ijoollee majara sanaati kan jedhu gaaffii namatti kaasa. Har'a gaa'inaan teenya ilaalle gaaffiin tokko illee hin jiru baay'inni Oromoo baay'ina Oromoo yeroo sanaa caala gaaffiin tokko illee hin jiru. Namni dhuguma mana barumsaa dhaqee barate yeroo sana Oromoo mana barumsaa hin dhaqne ofuma isaanii wal barsiisaaf qara hawaasuma keessatti. Amma garuu barumsa alagaas kan faranjiis kan habashaas kan biraa mana barumsaa barate nama baay'eetu jira. Garuu amma teessee ilaaltu hogganoota sanaa wajjin jabana sanaa wajjin wal bukkee qabdee ilaaltu maalumatti ta'e kan jedhu gaaffii guddaa sitti kaasa. Keessumaa uummati baay'een akkasii qabu yeroo shororkeessummaan irratti adeemsifamu waggaa dheeraadhaaf mootummaa Sumaaleedhaan kaasee Sumaalee warra Ogaaden keessa jiru kaasee namoota shororkeessoo karaa adda addaa warri TPLF gurmeessan kanaaf Beneeshangul amma dhiyootti immoo karaa Gambeellaallee karaa adda addaa uummata Oromoo irratti shororkeessaa deemaa jira. Maaliif kun horroo guduruu keessatti waan ta'aa jiru hin beekna. Kun maal agarsiisa? Uummati kun of dagatee of ijaaruu irratti wanta laafaa ta'eef of course ganyaa bakka nuuf hin ijaarre godhee qawwee irraa guurrattee wanta fira godhee jira. Garuu nyaaphi humna olaanaan qabu namoota tokko irratti nyaapha jalaa ba'uun hin danda'ama. Gaafa sana uummati Oromoo egaa nyaapha yeroo sana jalaa ba'e ammas wanta ba'uu hin dandeenyeef hin jiru. Kanaaf haaromsi gadaa yeroo sanaa waan amma jiru wajjin ol bukkee qabnee ilaallee waan baay'ee nama barsiisa waan salphaa miti. Waa'ee uummata Oromoos, waa'ee beektota Oromoos, waa'ee hogganoota Oromoos maaltu akka irratti rakkoo maal akka jiru agarsiisa. Gaafa sana kan nama ajaa'ibu uummati kun olii dirmate. Olii dirmateetu nyaapa dura dhaabbate. Har'a garuu ganda gandatti olirree olii dirmachaa hin jiru. Yeroo iddoo tokko du'u inni kaan callee jedhee taa'ee ilaalaa jira. Kun waa'ee haaromsa kanaa dubbachuun gaaffii baay'ee uummata Oromoo keessatti mataa keessatti kaasee akka waan baay'ee xiinxallee ilaallee dadhabina keenyaa fi jabina keenya lukkii qabnee ilaallee rakkoo keenya hiikkachuudhaaf akka uummataatti kaanuu nu godha. Maaliif yeroo sanas hiikuun rakkoo guddaa hiikuun kan dhufe uummata Oromoo keessaa dhufe ammas immoo rakkoo guddaa kana hiikuun kan inni dhufu uummata Oromoo keessaa egaa kan inni dhufu immoo mari'achuu danda'udha. Kan uummata Oromoo adda godhuu gatta'anii waliin falmanii mari'atanii eega mari'atanii murtoo adda addaa dabarsanii murtee sana murtoo sana hojiirra oolchuudha. Kanaaf waan ammaa kanaaf illee rakkoo amma jiru kanaaf illee baay'ee nu gargaaraa jechuudha. Gaaffiin tokko illee hin jiru. Galatooma. Hedduu galatoomaa Profeesar. Hedduu galatoomaa. Akka namoonni jedhanitti namoonni karaa hawaasummaa qoratanii warra akka Profeesar Asaffaa akka jedhanitti
namni hundee isaa hin beekne, namni seenaa isaa hin beekne, namni lafa dhufa isaa sodaate tokko gara deemus hin beeku, maaliif akka jiraatus hin beeku jedhu. Egaa kun amma deebinee seenaa sana yaadachuuni akkuma kanaan dura jedhame jettanii seenaa ma yaadachuu duwwaaf miti dubbiinsa. Seenaa yaadachuun suni tarii onnee nutti horinnaa, qalbii nutti horinnaa isa jedhudha. Kanaafi akeeka kanarratti dhaabbateetu akkuma sila jettanii gurmuuni haaromsa gadaa jedhu tokko dhaabbate. Isa kana walitti qabaate waa'ee gurmuu kanaa, gurmuun kun dubbii afaan keenyatu hin ta'in isa nuyi amma jennu jedhamoo maali yaadi isaa isa jedhu. Baay'ee galatooma. Gurmuun kun akkuma duratti jedhamaa ture. Barri kun barri 2022 waggaa 500ffaa haaromsa gadaa bara 1522 irratti deemsifame saniiti kan Oromoon haaromsa gadaa godhee biyya ofii ittiin to'achuu danda'eeti. Diina biyyoota irraa dhiibee abbaa biyyaa ta'uu isaa mirkaneesseeti. Kanaaf waggaa 500ffaa isaa kana yaadachuun nurra jira. Saba keenya keessatti akkuma laayyootti irraanfatamee bira taruun gaarii miti. Seenaa guddaadha, seenaa baay'ee jabaadha jireenya hawaasa keenyaa keessatti. Isa yaadachuu qofa otoo hin ta'in immoo akkuma duratti kaasaa jirru kana isarraayis maal baranna jennee dhaloota haarawaafis saba keenya bal'aafis wanni baratamus akka uummata keenya keessatti dubbatamu. Haaromsaafis akka of kakaafu. Dhaloonni har'aa kunis akkuma abbootii akaakilee isaa waan isarraa eegamu akka inni godhu taasisuun nurra jiraadha. Inni qabxiin biraa kan isarraa barannu qofa otoo hin ta'in har'a sadarkaa irra addunyaan irra jirtu jaarraa 21ffaa kana keessatti irra guddina irra deddeebi'amee waa'ee dimokiraasii yookaan mootummaa bulchiinsa uummataatti dhaadheffama. Gara biyyoota dhihaa kanarraa waa baay'ee ergifachuudhaaf addunyaan tunnullee dabalatee namni baay'ee of dhamaasa. Dhugaadhaan sirni gadaa yeroo ammaa kana keessatti jaarraa 21ffaa kana keessatti akka saboonni addunyaa barbaadan Oromoo qofa miti addunyaa kana guutuu ilmaan namaa hunda tajaajiluu bifa danda'uun beekumsa achi keessa jiru jiraayii wanni nuti irraa barannu. Jaarraa 21ffaa keessatti maaltu sirna gadaa keessaa ilma namaa gargaaruu danda'a Oromoo qofa miti. It goes beyond that. Fakkeenyaaf waa'ee walqixxummaa dubartootaa fi dhiiraa laalchisee otoo warri West yookaan warri dhihaa jedhamu kun waa'ee mirga namoota dubartootaa kabajuun calqabin caasaa siinqee Oromoon duruu ijaaratee mirga dubartootaa ittiin kabajamaa jira. So isa kana warra amma addunyaa irratti feminizimii yookaan ammoo walqixxummaa dubartootaatiif baay'ee falmuu wajjin yoo wal afoo qabnee ilaalle Oromoon duruuyyuu waa baay'ee barsiisee jira kuni barachuu danda'amaa. Generational fairness dhaloota walitti aanu keessatti Oromoon active role umrii agartee biyya tokko bulchuudhaaf biyya gaggeessuudhaaf active role kan ramadatee jira gadaani. Yoo active role san biraa bahu mootu namni gorsituu tahee waan beekuuf dandeettii isaatiin dhaloota itti aanu gorsa jechaadha. Fairness dhalootaaf dhaloota jidduu jiru barsiisuudhaaf addunyaa kana guutuutti ni danda'amaa. Fakkeenyaaf namoonni umriin isaanii silaa gorsituu keessa galuu namoota bulchuudhaan silaa isaanii malee active age saniif karaa gadhiisuun addunyaa kana irraa barsiisuu akka baratu taasisuu ni danda'amaa kan jedhu waa baay'ee kaasuu ni dandeenya. So kanaaf yaadni haaromsa gadaatiin walitti hidhamu tokko hawaasni addunyaattis hawaasni Oromootis waan waggaa 500 yookaan 100 fuulduraan hin jiru. Har'a haala irra jiru kana keessatti gadaan uummata har'a jiru kanaa wajjin baay'ee wal fudhatee akka inni deemuu danda'u qormaanni guddaan gaggeeffamee Oromoon uummata beekumsaati, uummata yaadaati. Duris sirni gadaatis haaromsuu hayyamaa waan baay'ee wanni haaromuu akka jiraatu taates uummata keenya irraa qorannee irraa barannee wanni uummata keenyaaf tolu akkamitti uummata keenya keenyatti yaada kakaasuu dandeenya. Mariin fakkeenyaaf amma duratti kaafne kana keessatti yeroo baay'ee waan har'a hin jirre keessaa tokko. Oromoon akka aadaa isaatiitti yaada dhukkamsu. Sirumayyuu yaadni akka dubbatamu godha jechisaa keessa jira fakkeenyaaf dubbii bahan dhoorganii gala dhoorgan malee yoo argumentii qabaatte jechaadha waan nama amansiisu qabaatte namichi biroo akka dhukkamamu akka inni hin dubbanne dhoowwini akka dubbiin isaa sun sirriin ta'e itti agarsiisuu danda'an gala dhoowwiyya. Olaantummaa seeraa jedhanii har'a addunyaa irratti dhaadhessaa jiru. Olaantummaa seeraa
Oromoon duruu beekachaadha. Seerri ilmoo caalaa nama mararaa jedha. Ilmoo caalaa silaa wanni addunyaa kanarratti jireenya hawaasa namaa keessatti nama mararu hin jiru. Garuu olaantummaa seeraa ibsuudhaaf seerri ilmoo caalaa nama marara jedhee hawaasni kun duruu wisdamii guddaa qabu agarsiisaa jira. Kanaaf beekumsi Oromoo keessa jiru kasabni kun beeku kan uummata keenya baay'eetti tajaajiluu danda'u hedduu waan jiruuf akkamitti isa kana wal yaadachiifnee qormaanni guddaan godhamee barnoonni guddaan godhamee Oromoon uf tahee akkuma isin jettan namni yoo eessarraa akka dhufe eenyummaa ofii hin beekin akkuma albuuda birooti. Akkuma sibiila bishaan lawannaa keessaa baasanii ka barbaaddee waan itti mana ijaarattu godhataa kan biroo waan birootti jallifatta jechaadha. Oromoo kanas akkuma nama ta'ee haa dhalatu malee yoo barbaadde Amaaras taasisuu yoo barbaadde Guraagis taasisuu yoo barbaadde Adarees taasisuu ni dandeessa jechaadha. Albuuda taata yoo maalummaa ofii namni hin beekin jechaadha. Albuuduma namni ittiin waan biroo irraa oomishatu. Har'as yeroo garii wanni agarru even at the intellectual level namoonni keenya ka baay'ee baratan jedhamaniyyuu akkuma barbaadetti namni biraa waan barbaade yeroon isaan tolfatu garra jechaadha. Kuni kan dhalatu ofitti booninsaa hanqina ofitti booninsaa seenaa ofii beekuu dhabuurraa seenaa saba ofii birraa beekuu dhabuurraa ka'a madda jennee waan yaannuuf inni isin jettan namni bakka irraa ka'e eenyummaa ofii sirriitti hin beeku taanaan akkuma barbaade caccabuu danda'a. Argaa jirra addunyaa kanarratti saboonni beekumsaan akka har'a addunyaan gidduutti duubatti hafaadhaa teekinooloojii hin qaban jedhan irratti duulamee yeroo isaan mootota gurguddaa warra akka Ameerikaa warra akka Raashaa warra biyyoota biraas ofirraa caccabsanii galchan argaa jirra jechaadha. Warra akka Afgaanistaan fakkeenya fudhachuu danda'a. Even mootummaa warruma Tigree biyya Itoophiyaa san keessatti yoo kalaallu taate Eertiraa ollaa keenyatti yoo kalaallu taate lakkoofsi saba isaanii baay'ee guddaa ta'eeti miti. Garuu immoo Eertiraan dhaqxee Itoophiyaa keessatti uummata miliyoona 120 jedhamu kana akka barbaadde gochaa jirti. Kuni wanni irraa maddu maalinni namni eenyummaa isaatiin boonu humna fedheenuu cabuu akka hin dandeenye nama agarsiisa jechaadha. Kanaaf Oromoo keessatti uf tahanii ufiin boonuun seenaa ofii beekuun uf beekuun wal beekuun sibiila jabaa hin cabne waan ta'eef wanni kun hawaasa keenya keessatti sirriitti ka'ee irra maratamee beekumsa irratti kan hundaa'e Oromoo ufiin boonu kan saboota biraallee ammootu wanni inni godhu kun ilma namaa boonsu akka hawaasa keenya keessatti sirriitti jabaatee jabaatu barbaannaa. So akkuma isin jettan dhaloonni haarofni uf beekuu isa barbaachisa. Waan namni biraa oomishee ati ebaluu biyyi tantee akkas jedhamti jedhu toon ta'in Oromoon maal jedha biyya isaatiin. Aadaan Oromoo maal fakkaata? Oromoon bulchiinsi isaa maal fakkaata? Sirna dimokiraasii har'a nu dhaadheessan kana caalaa mootuu Oromoo irraa wanni barannu kana caaluma meeqa jira? Fakkeenyaaf amma tartiibaan namni aangoo gadhiisuu qaba jedhan kana gadaan limit godha. Gadaani taayim limitii qaba jechaadha. Yeroo haguma barbaadde nama bulchaan baatu waggaa 8 booda namni aangootti deebi'ee aangoo qabachuu hin danda'u. So kan hundumayyuu waan haarawaa waan nutti dhaadheessan otoo hin ta'in waanuma nuti qabnu ta'uu beekuun mootummaan isaa akka malee barbaachisaadha. Multi party system jedhan fakkeenyaaf biyyoota amma guddate kana keessatti gadaan paartii 5 qaba. Paartiin 5 wal dorgoma. So Oromoof waan haarawaa miti. Wanni nuti qabnu kun hundumtuuyyuu waan addunyaan amma nurraayyuu meebii bifa ergifatte fakkaatuun jira waan ta'eef beekumsa keenya kana kunuunsinee sirriitti ijaarree sabni kun otoo bakka birooti ergifachuudhaaf ittiin uf dhamaasuun ta'in ofii qabuun akkamitti jabaachuu danda'a kan jedhu akka malee murteessaadha kan jedhu irraayi haaromsa kana keessatti waan irraa barannuufi waan jaarraa kanaa wajjin deemuu danda'u uummata keenya keessatti barsiisaa deemuun murteessaadha kan jedhu yaada qabna jechuudha. Fayyaa ta'a. Baay'ee galatooma obbo Jamaal. Obbo Teessoo maashinii teekinooloojiitu rakkina uumee gidduutti isin baasee dhiifama. Jarri miiltoon keessan kun yeroo dheeraa fudhataniiru. Kanaaf yeroo dheeraa fudhachuu isiniif hin kenna. Amma gaafii nama ammaatti kaase tokkoffaa waa'ee dudduubatti deebi'anii ilaalu. Amma waan tokko Jamaali kan kaase jira waa'ee heeraa, waa'ee seeraa, waa'ee dimokiraasii. Yaada koo keessatti waa'ee kutannoo determination isa jedhamu yeroo tokko aaruu danda'u namni isteetii jiru irratti ilaalee aaree kun ta'uu hin malu kan kanarra wayyutu ta'uu mala namni jedhu akka inni kutannoo godhatee isteetii jiru sana geeddaruu godha. Isa kana hundumaa agarra kan keenya kun waa'ee barnootaa Profeesar Asaffaan kaasanii turanii
jabanni kun jabana qaroomaati. Biyya lafaa kana innaa laallee waggaa 500 fuuldura isa jiru caalaa amma irra qaroomaadha. Kumuleetivii ta'ee qaroomni inni qabu kun hundumtuyyuu lafa qabatee ittiin gargaaramuu geenyeerra. Yeroo gara keenyatti deebinee ilaallu immoo waan tokko waa'ee saba keenyaa yeroo yaadnu, waa'ee nama keenya nama beeknu yeroo yaadnu, maaliif namni kun jabana qaroomaa kana keessa gara fuulduraatti deemuurraa gara dudduubaatti deebi'e kan jedhullee nama yaachisa. Isa kanaafi waa'ee gurmuu isa dhufee maa'inni waa'ee haaromsaa kana wajjin mari'attanii kaayyoo qabdanii walitti qabdanii naannoo ibsitan fayyaa ta'a. Egaa waa tokkorra kana seenaadhuma keessa akka arginutti muuxannoo keenyarraas akka arginetti wal'aansoon cunqursaa keessaa ka'a. Cunqursaatu wal'aansoo uuma. Bifi wal'aansoon kun qabus immoo bifuma cunqursaa sana wajjin wal fakkaata. Bakkatti cunqurfami kun lallaafee ilaaf ilaameen jiraatee wal dhaga'uun jiraate irratti akkaataan itti wal'aansoon kun adeemu adda. Karaa nagaasa jedhan kana har'a. Lafanni itti dhaqee qaroomee qaroo nama keessaa baasuudhaaf maggalutti immoo akkitti adeeman immoo adda. Inni immoo gaa wal'aansoo waraanaatti geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf tokkoffaa cunqursaatu wal'aansoo uuma. Cunqursaatu bifa wal'aansoo sanaas immoo murteessa jechuudha. Akkas natti fakkaatanaani. Kanaaf amma gaamma gara of fuuldura gara dudduuba deemee ilaallu waggaa 500 akkaataa cunqursaan itti turee fi har'a immoo bifa maaliitiin akka inni itti ka'ee cunqursaan kun uummata kana dararaa jiru garaagarummaa qabaachuu danda'a, tokkummaas qabaachuu danda'a. Tokkummaan inni qabaatu yeroosis Oromootu Oromummaa isaatiif dararamaa ture. Lafa isaatiif dararamaa ture. Eenyummaa isaatiif dararamaa ture. Har'as kanuma wal fakkaata. Namni tokko si'a qabamee du'u waa hojjeteef miti, waa balleesseef miti. Mana isaa dhaqanii si ajjeesan Oromooma waan ta'eef. Oromoo ta'uutu yakka ta'e har'a. Kanammoo dhiqattee ofirraa hin baaftu. Bakkattus hin qabdu. Eenyummaa kee si ijjini hin jiru. Kanaaf egaa wal fakkaata achirratti kan inni addaddummaa qabu immoo egaa akkuma ammaa kaka'e akkaataan teknoolojii yeroo sana turee fi akkaataan teknoolojii har'a jiru adda. Akkaataan humni diinaa yeroosii fi humni diinaa har'aa itti ijaarame iyyuu adda. Humni alaadhaa harka keessaa haa qabaatu iyyuu malee yeroo sana irratti harki caalaani dararri kun kan inni dhufu lookaaliima ture wal'aansoon. Isuma mana keetti sitti dhufeti ofirraa facciftaa. Isuma si buqqiseti iddoo keetti deebi'uudhaaf falmatta. Malee hamma kana international characterii hin qabu ture yeroos hamma kana hamma har'aa kana. Har'a akkas miti. Wal'aansoon jiru
international bifa addunyaa qabatee as ba'a. Waan tokko akkuma wanni sariitiiti iddoo tokko si'atti buusu iddoo hundumaatiiti rooma. Akkasitti akka nuyi yaadnu barbaadu har'a. Warri yaada addunyaa kana sammuu addunyaa kana dhuunfannee akka nuyi yaadnutti yaadaa warri nuun jedhan kuni akkasitti akka nuyi yaadnu barbaadu. Iddoo tokkotti waan ta'e suni hunduma keenya gaaga'aa. Kanaafi abiddi xinnoon tokko iddoo tokkotti qabsiifamtee dafnee dhandhee dhaamsinaa. Akkasitti ilaalaniiti lookaalii gaaffiidhuma lookaalii ta'e tokko tokkoyyuu naannessanii galagalchaniiti akka waan gaaffii addunyaa ta'eetti qopheeffataniiti akkasittiin karaatti qubatti kakaa'anii karaatti waan kana keessa seenanii murteessan qaawwaatti barbaadu jechuudha. Egaa amma differensii kanatu isa kanaan dura ture kana wajjin isanni addaan bahiinsi kun egaa har'a challenge yookiinis immoo gufuu Oromoon har'a keessa jiru kana complicated godhagaa jechuudha. Isa yeroo si caalaa. Si'anni akkasittiin wal xaxaa adeemu immoo Oromoon qaroomaan waan wal xaxe sana attamitti akka hiikee ofirraa buusu qarooma akkasii kana hin qabu taanaani achumatti isa wal xaxe kana keessatti ukkaamameeti achumatti tortoree achumatti du'a jechuudha. Kun akkan taanedha. Kun akkan taane waan darberraa maal barraa fuuldura keenya kan jiru maali har'a immoo attamitti jirra kan jedhu kana walitti hidhuun gaariidha jechuudha. Kanaaf dubbiin haaromsa gadaa jedhame kun egaa waan kanati hamma danda'etti waan kana ibsuudhaaf yaala jechuudha. Ogeeyyiin keenya hin jiru gaa seenaa kana kan beekani. Beekoon keenya kun egaa waan akkasii kana qopheessanii sagantaa adda addaa kun uummataaf dhiyaate uummati kanarraa barnoota argate sana immoo attamitti hojiirra oolcha kan jedhus immoo duukaa ilaalaa adeemaa jechuudha. Amma si'a tokko jetteetta waan tokko waan xinnoo irraan maqaa waan ati sila jettirraati dudduubatti adeemnaa kan jedhu tokko kaafteetta. Dudduubatti adeemaa irra miti. Yookiin hin tiranne ta'a yookiin hin foqoqne ta'a malee fuuldurumatti adeemaa jirra. Fuuldurumatti adeemaa jirra. Oromoon waggaa har'aa cimaadha. Oromoon waggaa 5 har'a cimaadha. Bu'aa bayii kana keessaa immoo bu'aa urgufiidhuma wanniidhuma qarmii hataatu iyyuu malee qarmii tokko argateera Oromoon. Bara Haayile Sillaasee keessa barumsa hamma tokko barumsatu babal'atee namoonni carraa barumsaa argatan. Jabana dargii keessa lafa saadeeffate Oromoon hamma tokko lafa argate. Bara wayyaanee keessatti immoo Oromiyaattu taraaramee lafa taa'e.
daangaa argate. Dallaatu ijaarameef. Dallaan kuni quubsaadha. Quubsaa miti. Dallaan kun attamitti ilaalamuutu irra jira. Kun gaaffii kan biraadha. Garuu Oromiyaa kan jedhamu state of Oromiyaa kan jedhamu ba'uun mataansaa injifannoo guddaadha Oromoodhaaf. Amma gaa of duubatti deebi'ee isa jedhu sana kan ittiin jaastifaayi gochuu dandeenyu waggaa arfan kana gadadoodha kan arganne. Boo'icha, himimmaani, du'a, buqqeeffamuudha. Kanatu argame maleessaatii bu'aanii warra har'aa wanniin qe'ee keessaa kaatee gooftaa ishee ajjeefteetti wanni taate kuni Oromoodhaaf bu'aa fiddeen qabdu. Bu'aa guddaa ba'aa isheen fidde garuu maqaa Oromootiin dhiyaatteeti Oromoo gowwomsitee sammuu Oromoo hadoochitee Oromoon akka fuulduran deemne gufuu taate. Akkuma keessatti iyyuu taanaan Oromoon hin ciifne. Ijoolleen keenya lolaa jiru, du'aa jiru, ajjeesaa jiru. Kaayyoo qabu, waan itti akeekaniif beeku, waan itti adeemaniif beeku, isatti adeeman kan ammoo guyyaadhuma guyyaatti itti dhiyaachaa jiru. Kanaaf Oromoon of duuba hin deemine. Oromoon fuulduratti adeemaa jira. In qaxxisa, qaxxisuu danda'a. In foqoqa, foqoquu danda'a. Garuu fuulduratti adeemaa jira. Sammuu akkasiitiin ilaalcha akkasiitiin utuu ilaalleeti gaariidha kan jedhu kaasuudhaaf jedhee. Hedduu galatoomaa. Waan dhumaa fi hubachiisumaa fi ani dudduubatti nan jedhe garagallee haa ilaallu isa fuuldura dabarre jechuu koo ture malee isa isin amma jettan hunduma isaa nan fudhadha. Waggaa arfan kana keessa akkuma dhumarratti jettanii bu'aan guddaan arganne tika arganne bara 500 sana guutuu waan dhabne tokko tikatu ijaarame akkuma isin jettanii kanaaf isarratti walii galla. Waa'ee barnootaa silaa Piroofeesar Asaffaanii kaasanii turanii rakkoon jiru tokko barnooti alagaa barnooti eenyummaa saba sanaa, hundee saba sanaa, seenaa saba sanaa, aadaa, akkaataa jireenyaa, akkaataa polotikaa saba sanaa hin fudhanne tokko yeroo barsiifamu gara caalaa qaroomsuu caalaa doofummaa barsiisanatti fakkaate. Amma gaa haaromsa gadaa kana keessatti kana yaaddanettu ta'uu danda'a. Dubbiin tokko yeroo deebisnee barsiisuu barbaannu hojii lama qabna. Tokko isa dalga baratame duraanii sanaa akka inni sammuu namaa keessaa haqamu gochuu. Amma immoo deebisnee immoo karaa qajeelaa isa ta'e isa akkaataa jireenyaa fi akkaataa yaada saba sanaa ilaallatu tokko immoo barsiisuu natti fakkaata. Isa kanarratti maal yaadamee jira haaromsa gadaa keessatti isa jedhudha. Piroofeesar Asaffasiniin jalqabee boteessoonnis itti afuufate. Gaaffii bareedaadha. Waan Oromoon beeku qabu gadaan utubaa uummata Oromooti. Utubaa aadaa, utubaa seenaa, utubaa eenyummaa, utubaa afaaniitillee waan hundumaa duukaa qaba. Kanatu diinni mana duratti diigee utubaa keenya cabse. Har'a yoo utubaa sana deebinee ol hin kaa'amne manni utubaa hin qabne hin jiraatu.
Nyaaba ka gaariitti hubatee sirni kun utubaa uummata kanaa ta'eetu gaafa uummata Oromoo cabsee kaasee utubaa kana diige. Rimmatti naqee baay'ee. Akka inni itti diigu immoo Oromoo keessaati kaadiree horate. Warra Itoophiyaanaayizd Oromoo jedhu. Oromoo Itoophiyummaa fudhatan. Itoophiyummaa fudhatanii warri sun maqaa isaanii amma dhooftan illee waggaa arfan kana Oromoo rakkisaa jiranii waggaa arfan kana bichaa tuntan waggaa 30 meeqaaf iyyuu Oromoo rakkisaa jiranii warra haraamuu seenaa uummata isaanii utubaa mana isaanii diiguudhaan halagaa manatti galchanii halagaa wajjin uummata Oromoo saamanii jechuudha. Seenaa keenya saamanii afaan keenya saamanii eenyummaa keenya saamanii immoo akka isaanii nu gochuu barbaadu. Kana kan nama gaddisiisu. Gadi hin ta'an immoo warri uummata seenaa Oromoo mana Oromoo jiibsee mukarraa guurratee gurguratee mana gubee aadaa balleessee eenyummaa balleessee haadhuma ishee balleessuu barbaadu. Hiddi isheen boollatti haftellee keessa adeemanii hidda ishee illee buqqaasanii gatuu barbaadu. Amma yeroo dhiyoo kanatti kan godhamaa jiru kanuma. Afaan Amaarinyaa barsiisuu, aadaa Amaaraa barsiisuu, aadaa Bashaa barsiisuu, kan uummata Oromoo immoo fokkisaa ta'uu barsiisuu, Oromoo sabboonummaa qabaachuun waan hamaa waan ta'eef sabboonummaan Oromoo baduu akka qabu, kan warra kaanii immoo akka lalisu, akka inni guddatu horiidhaa fi miidiyaadhaan waan barbaachisu hundumaan bira dhaabbatanii kan keenya immoo wanta gatii hin qabne wanta baduu nurra jiru jedhanii isarrayyuu darbanii ijoolleedhuma obbartee eenyummaa isheetti koortuu sirna gadaa jaallattu kun maqaatti kennanii shaneedha jedhanii xiitiidhaan qalaadhaan mataa keessa rukutanii ajjeesanii reeffa isaa bineensa nyaachisu. Warra abbaa gadaaf hin jiru kaadiree godhanii akka isaan dhimma gadaa kana irratti hin hojjenne waan gadaan dhaabbatuuf kana seenaa kana jallisanii beektaa waan ani utubaa uummata Oromooti gadaan jedheef waan lafaa ka'ee salphaatti hin jedhe miti. Gadaa jechuun walabummaa jechuudha beektaa. Namni sirna gadaa fudhatee akka nama tokkoottis akka uummataattis nama jala mataa qabatee hin bulu. Hin gugguufu nama jalatti. Walabummaa sovereignty jedhan kun amma biyya keessa sobanii haasa'an otoo hin ta'in namni mataan isaa akka itti yaadu akka itti hojjetu utuu namni isa hin dirqisiisin utuu namni qawwee ittiin qaban hojjechuu jechuun walabummaa yookiis immoo sovereignty qabaachuudha. Kana hundumaa dhabnee ijoolleen keenya illee akka isheen sirriitti hin baranne seenaa ishee akkasii sirriitti baranne seenaan keessan kun seenaa sobaati. Isin biyya iyyuu hin qabdan kara deemtuudha isin jedhanii hamilee uummataa cabsanii numuma keessaatii doofaaf gowwaaf abbaa garaa olitti guuranii akka isaan nu balleessaa jiran godhaa jiru. Kanaaf barumsa jechuun beektaa barumsa jechuun callumadanii waa katabanii waa barreessutu hin ta'in waa yaadanii hubatanii dhugaaf soba gargar baasanii dhugaa bira immoo dhaabbachuu jechuudha. Truth is revolutionary. Oromoon amma sababuma tokko hin qabuuf namni Oromoo irratti waan ka'uuf Oromoo waan namaas hin barbaanne nama miidhuus hin barbaanne ofuma koofanii waa'ee dhimma kootii of hin murteeffadhee jiraadhaa aadaa koos guddifadhaa kan jedhudha. Sirna gadaa deebisanii haaromsuu jechuun isa darbes yaadachaa isa gara fuulduraattis bifa haaraadhaan eenyu tokkollee Oromoo irratti olaantummaa utuu hin qabaatin Oromoo keessaas bahe warra Itoophiyummaa fudhate. Warra akkasii kun Oromoo keessatti iddoo hin qaban. Itoophiyummaan gadaa faallessa. Oromummaa faallessa. Kanaaf beekumsi Oromoon qabaachuu qabu beekumsa dhugaa irratti hundaa'ee
kan eenyu tokkofillee hin jilbeenfanne keessumaa immoo uummata Oromoo eenyu tokkonillee gadi miti eenyu tokkonis ol miti akka uummataatti jiraachuu akka inni danda'u ofiisaa jiraachisuu akka inni danda'u uummata lafaanis baay'inaanis Waaqayyo eebbisee uume kana deebisee gonfatee waan qabu kana dhimma itti ba'uu dhiisuun cubbuudha jechuudha. Cubbuu guddaadha. Maaliif Waaqayyo sii kenna malee dhaqee fuudhee siin hojiirra siin kennu wanni irra kaayee siin kennu qodaarra kaayee kottu nyaadhu siin hin jedhu sitti hojjetatee jiraachuu qaba. Amma uummata amma Oromoo jiru kun isa sirni aaruu qabu jettanii reej jedhe faranjiin tokko gaaf tokko. Reej aaruu qaba Oromoon. Attamitti haaruu dhiisaa haadha ilmaatu ajjeefamee micayyoon dubartii duuterraa harma hoote. Jaarsa nama waggaa 80 waggaa 90tu kabaja dhabee ajjeefamee gatame. Dubartii ijoollee hoosiftu ulfatu ajjeefama. Diroonidhaan tumama. Hin buqqifama. Sila maal jenne dur Oromoo fixuudhaaf ka'anii Oromoon ka'ee jenne miti. Har'a utuu iji keenya ilaalu Oromoon iddoo adda addaa irraatii hari'ee buqqifamee lafa isaa namirraa fudhatee namni biraan iddoo fudhatee itti roorrisa. Itti roorrisuu irra darbee lafa iddoon akkas akkasii kun iyyuu hin keessan miti. Sin biyya iyyuu hin qabdanii jedhan. Kanaaf egaa beekumsi Oromoo kuni authentic knowledge beekumsa dhugaa irratti kan hundaa'e. Kan Oromoon jaarraa baay'eedhaaf horate. Fakkeenyaaf namni baay'een gadaan gaafa akkas akkasiidha. Amma seenaa keessatti akka bira geenyatti waggaa 4,000 caalaadha gadaan kan inni piraaksii ta'e. Achirra dhaabbata iyyuu miti. Ganaa seenaan gisee qorannee jennu gara caalaa deemna. Maaliif uummata Oromoof gadaan adda cituu hin danda'u. Uummata Oromoo kan Oromoo godhee gadaadha. Ammas kan Oromoo godhee jiraachisuu danda'u sirni gadaa jiraachuudha. Sirni gadaa dhibnaan sirna kashalabummaa, sirna namatti galu, kooluu namatti galu, sirna nama biraa fakkaatanii jiraachuu, sirna wandaqa ta'anii nama hojjechuu, sirna nama gugguufuutu uummata Oromoo keessatti guddachaa deema. Kanaaf mana ofii namni ijaarratu manni kee yoo duufe utubaa kee cimsatteetu karaa hundumaa haaressiteetu mana haaraa mana cimaa goote isa duri biyyoon illee tolchite simmintoo irratti tolchite akka manni sun jabaatu goota jechuudha. Kanaaf mana haaressuu jechuun waanuma qabnu kana bifa haaraadhaan injiinaroota haaraa beektoota haaraadhaan akka inni qaramu beektoota keenya illee akka deebi'anii qaraman kan kee qaramaa deemu nurra yeroo hundumtuu nama hundumtuu inni beenna jennee kan namaa fudhanne kuni ga'a miti. Haaressuun nurra jira mataa keenya yaada keenya haaressuun nurra jira. Utuma jaallu kun ijoollee keenya ammaa deebisanii afaan Amaarinyaa barsiisaa jiran utuu laallu. Takka ture afaan Oromoo kan afaan qubee kana balleessuuf jedhu. Hin balleessinaa jedhan maaliif afaan kanaan katabdan jedhan. Yoo afaan isaaniin katabaman immoo maal jedhu bor. Lakki katabuu isin hin barbaachisu afaan tokko iyyuu dhugaa jedhan. Kanaaf uummata Oromoo yeroo dagachuu dhiisee baay'isee itti yaaduudhaaf pirogiraamiin amma jalqabame kun waa'een sirna gadaa haaressuun isa darbe yaadachaa isa jiruuf immoo itti mari'achaa falatti tolchaa deemuudha jechuudha. Kana keessatti beekumsi iddoo guddaa qaba jechuudha. Galatooma. Hedduu galatooma Profeesar. Obbo Teessoo gara keessanitti darbaa isa amma dubbatame irratti yaadatti dabaluu dandeessu. Gaaffiin dabalataa qabu garuu haaromsi gadaa gurmuun kun jechuu kooti gurmuun haaromsa gadaaf ijaarame kuni akeekni gabaabaaf dheeraan inni qabu maalidha?
waan dheeraan inni qabu haaromsa gadaa kun wanni inni qabu obbaruudha. Obbaranii immoo of ta'uudha. Of ta'anii immoo egeree irratti murteeffachuu danda'uudha. Gaaffii kaasuudhaafis nama qaanessu deebii sin argannetu baay'eetu jira Oromoo keessa. Oromoon baay'ina qabnaa jedhee boona. Baay'ina hammanaa kana qabaatee qabeenya hammaa kana dhuunfatee maaliif harka namaan jiraa namatu na hacuucaa jedhee boona. Maaliif waan kana fudhatee simatee ta'a. Biyya Afrikaa kana keessatti namoonni biyyoonni miliyoonii 40 ol ta'ani biyya 7. 8ffaan Oromiyaadha. Oromiyaan akkamatti jirtu kana daangaadhuma ishee har'aatiin jechuu kooti. Oromoon bilisummaa maaliif sodaata? Waan biyyi kan biraan qabu waan Tigreen miliyooniin 7 qabdu Oromoon maal dhabeetti bilisummaa sodaata? Eertiraan si'a bilisa baate miliyoonii 3 walakkaa yoo baay'ate 4 taati. Miliyoonii 80 waa'ee dhuma bilisummaa nutti hin kaasinaa jedhee kan inni dhaabatee rom'uuf maaliif? Of waldhaalummaadha. Humna isaa waldhaaluudha. Baay'inatti boonee baay'ina isaa kana waan isaa ta'uuf irra oolchuu dadhabuudha. Wal ta'uu dadhabuudha. Wal dhaggeeffachuu dadhabuudha. Haaromsi gadaa gaaffii akkas akkasii kana kaaseeti uummati of gaafate wal gaafate deebii akkatti barbaadu gochuudha tokko. Dhugaa qicnee nama wagaana miti. Dhugaan ifee uummati ifa kana argee ifa kanaan immoo waan argu malu argee daandii irra adeemuudha malus immoo hubate daandii sana irratti akka luuca'uuf. Egereen Oromoo harka qeerrooti an jiru har'a. Qeerroon kufnaan egeree Oromootu kufe jechuudha. Ijoollee waggaa 10 gadiidhaa Itoophiyaawii gooneetii guddifnaa si'a jedhu Abiyyi. Isumummaa sila doktoriin jedhe utubaa Oromummaa sanatti raasuudhaaf yaadaa jira jechuudha. Isa raaseeti jiksuudhaaf. Attamitti Oromoon uummati hammana ga'u kana taa'ee ilaala. Yoo kun isaa ta'a ta'e immoo garbummaan jireenyuma kooti kooti waaqatu kan naane jedhee fudhate taanaan immoo maaliif ittiin mormine?
garbummaa ta'uusaa beekee garba ta'uusaa fudhateeti luuca'ee ciisa moo garbummaan maal akka ta'e wallaalee garba ta'uusaa wallaalee poteenshaalii qabu itti mul'achuu didee wal ta'uu dadhabee ta'a. Kun addaan ba'uu qaba jechuudha. Dubbiin haaromsa gadaa waan baay'ee of keessaa qaba jechuuf hin kaase kan hundumaa. Waan baay'ee of keessaa qaba. Waan torban tokkotti dhumus waan jireenya nama tokko keessatti dhumus miti. Dubbiin gadaa seenaan gadaa hin tuqamne. Dr. Daani'el Jinii haasaa ture torban darbe kana. Dr. Daani'el Ayyaana. Maal faatu beekama waa'ee gadaa kanaa jennaani. Gadaani ammayyuu hin tuqamnee jedhe. Xinnoo ishee irraa faaqamutti jira jedhe. Maleessaati isa jala dhokatee kan taa'u kuni dhugaan baay'een ammayyuu ukkaamamee jira. Kanaaf immoo dhalooti haaraan kuni dhalooti ol adeemaan kuni waan kana irratti xiyyeeffatee seenaa isaa kana gadaa kana maal akka iyyuu kanayyuu hubachuu isa barbaachisaa. Kana inkaareejii gochuun nurra jira kaase hojii gadaa haaromsaa keessaa argaa tokko kana ta'a jechuudha. Kanaaf dameen gadaa haaromsaa baay'eedha. Waan dhiphatee guyyaa tokko sirbinee ragadannee waggaa 500ffaadha. Waggaa 500ffaan kun immoo dhumeera. Egaa keenyatti gal'aa jennee morma isaa ittiin gal'uuni nu dhukkubse kana dhannee sukkuumannee ifna miti. Bifa adda addaatiin karaa adda addaatiin waan fuulduratti adeemuudha. Kanaaf gaaffii kee kana guutuutti deebisuun hin rakkisa. Garuu xinnoo waan akkasii kana fakkaataa jechuudhaaf ni kana kaase. Baay'ee galatooma obbo Teessoo. Profeesar Asaffaa gara keessanitti dhufaa isa booda obbo Teessoon sitti afufanii amma egaa akkuma ibsame yeroon haaromsa gadaa kun yeroo ayyaaneffachuu duwwaa miti. Ayyaaneffachuun suni tokko ta'eetu jiru. Dubbiinsaa garuu deebi'anii ilaaluu, deebi'anii of ilaaluu, deebi'anii seenaa isa darbeerraa, haaromsa darbeerraa baratanii mirga cabe lafa sanurraa fudhatame, biyya sanurraa fudhatame, eenyummaa keenya isa dhabne, aangoo isa dhabne, birmadummaa isa dhabne, waan dhabne hunduma isaa karaa ittiin kaanee deebinee falmannee biyya keenya dhuunfannu, karaa ittiin kaanee deebinee biyya dimokiraatawaa ta'e tokko mirgi namaa kan dhuunfaas kan waloos lafatti kabajamu tokko ijaarrachuu, namni akka wal hubatu, dudduubatti deebi'ee akka hubatu, namni inni of tuffatee of gatee jiru kuni akka inni deebi'ee citni isaa iddoo guddaa ta'uusaa akka inni hubatu. Isa jedhame kan hundumaa dabalata. Isa kana keessatti sabni Oromoo, beektonni Oromoo, dubartoonni Oromoo, ilmaan Oromoo hundumtuu maal gochuu qabu, maal yaadachiisuu barbaaddu yeroo kanatti akka kaayyoon gurmuu kanaa bakka ga'utti? Dhugaadha.
namni Oromoo hundumtuu nama gadaa hin beekne hin jiru namni yeroo dhaga'u. Nama jibbullee na gareen yeroo baay'ee gadaa yoo jedhanii kan keenya warra jiru nagaa garuu hubannaa gaatu hin jiru. Kunis sababa baay'ee qabaa. Sababa sanallee baruun baay'ee barbaachisaadha. Artiikilii tokko paablishii godhee achi keessatti gadaa maalan jedhee gadaa is the totality of Oromo civilization. Kun jecha salphaa miti. Akkuma jedhe utuu gadaan hubatin Oromoo hubachuu hin danda'amu jechuudha. Waan Oromoon karaa hundumaa qabu achi keessa jira. Beektoti baay'een iyyuu wanta kana baay'ee dinqisiifataniiru. Haa ta'u iyyuu malee Oromoon waa'ee gadaa kana akka gaariitti waan hin hubatamanii jiruufi of yaadachiisuu nurra jira jechuudha. Of yaadachiisuu jechuun gadaan waan keenya waan ta'eef yoo maal goonetu deebifnee lubbuu itti horree nyaapha isa warra ajjeesuu barbaadu irraa dhowwinee karaa baay'eetti dhufa nyaaphi baay'ee Oromoo fakkaatee dhufaa amantaallee fakkaatee dhufaa Itoophiyaa fakkaatee dhufaa bifa adda addaa qaba. Yeroo nyaaphi karaa baay'ee xiqqeessu argina. Kan nama dhibu yeroo diinni akkasitti gadaa irratti duulu namni seena miidiyaa dhaggeeffate karaa fedheen gadaa irratti duulama. Gadaa irratti Oromummaadhaa fi gadaa irratti. Oromummaan immoo gadaa malee hin hubatamu. Of gaafachuu qaba Oromoon maaliif irratti duulamuu barbaachisa? Fakkeenyaaf inni UNESCOtti galmoomnaan achitti galmaa'uun irra hin jiru gadaan sirna shororkeessaati jedhan. Egaa kana hundumtuu ta'u miidiyaan Oromoos gadi ba'ee kan irraa falme hin jiru. Beektota Oromoos gadi ba'ee lakki kun miti kan jedhan jiru. Biyya keessaa namatti bitanii yeroo hundaa halkanii guyyaa warra gadaa arrabsaa oolutu jira. Gadaa xiqqeessaa oolutu jira. Ammootuma jedhu yoo wanta kanarraa dhowwine Oromoon mataan isaa iyyuu borii kunoo sirna gadeedhaa sirna warra maasheen warra kaafiraa sirna warra amantii hin qabneeti sirna teellaatti afaadha irraa baqachuu jalqabata. Warra akka jirantu jira akkamayyuu utuu hin hubatin utuu maal akka ta'e isaan hubatin. Kanaaf duraan dursinee uummata Oromoo dhimma isaa irratti akka bobba'u maaliif kun dhimma tokkoof dhimma nama tokkoof dhimma nama lamaa dhimma dhiiraa dhimma dubartii dhimma jaarsaa dhimma ijoollee utuu hin ta'in Oromoo hunduma isaa ilaallata. Keessumaa Oromoo jiraachuun qabaa aadaan koo jiraachuu qabaa eenyummaan koo jiraachuu qabaa anillee yoon du'ee biyyi koos aadaan koos afaan koo jiraachuu qaba kan jedhu maaliif namni si tokko mul'atee deemaa garuu seenaan namaa eenyummaan namaa biyyi isaa ittuma fufa. Kanatu gochuu dandeessu yoo waan qabdu irratti abbaa taatetu seenaan kees du'aan kees kan jiraatus kan inni kabajamu akkas. Yoo kana hin taane akkuma amma seenaa Finfinnee keessaa nama waggaa shammuu waggaa owwaalantee owwaala kee fudhatee darbanii gattu. Namni duullee biyya Oromiyaa keessatti irra kabaja dhabe. Owwaala kee fudhatanii lafa isaa gurguratanii namni dhufee mana biraa irratti ijaarratee abbaan kee haadhi kee yoo duute reeffi isaanillee kabaja dhabe. Sirna gadaa keessatti akkamittiin ilaalama. Wanta baay'eedha waanuma himamee dhumu miti. Kanaaf namni hundumtuu namni of jaallatu namni of kabaju namni kabaja ofii qabu namni uummata isaaf kabaja qabu eenyummaa isaaf kabaja qabu ol ka'ee maal hojjedha jechuu danda'u qabu. Waama xinnoo tokko tokko yoo hojjete uummata Oromoo lakkoofsi illee
nama nuquusuu didee lakkoofsa Oromoo himachaa ooluun. Haa ta'u akkuma lakkoofsa isaatiitti wama xinnoo tokko nana waati darbate dubbulloo tokkollee waati darbate saantimoo tokkollee darbate karaa horiisa ta'u karaa yaadaasa ta'u wanta Oromoon hin jiru. Uummata waan godhadhee ka'e yoo waan godhadhee ka'e kanatti itti amanee irratti hojjetee wanti isa dhabu hin jiru. Biyya lafaa irratti kan nama moosisus kan nama kuffisus mataa beekee. Moo'ichi mataa keessa jalqaba. Moo'ichi mataa keessa jalqaba victorious consciousness kan jedhamu. Nammo'a annamaan gadi miti annama aadaan qaba. Seenaan koo, aadaan koo, eenyummaan koo, sirni koo sirna cimaadha. Annama biraa ta'uu hin danda'u. Ani kajeeltuu ta'uu hin danda'u. Namatti galuu hin danda'u. Jedhee uummata ka'ee mari'achuu danda'uu qaba. Lafa jirutti, lafa buna dhugutti, lafa dabootti, lafa cidhaatti. Oromoon yeroo cidhaadhaa fi yeroo sirbaa yeroo du'aa baay'ee walitti dhufa. Achitti illee waan kana haasa'uu qaba. Maaliif yoo jiraatte yoo mana qabaatte qofaatu kabajanta. Yoo mana hin qabaanne yoo hin jiraanne aadaa hin qabaanne waan kee hin jiraanne kabaja hin qabdu abbaatu kabaja ofitti horaa uummata keenya kanaaf waan murteessaa warri abbootiin keenya bara 500 dura murteessan of ijaaru jaarmaa cimaa qabaachuu loltuu qabaachuu qeerroo har'a qeerroon egaa utuma gadaan cimeellee gadi bahin qeerroon ijaaramte kunoo qawwee baattee. Gadaan deebi'aa jirachuun kanuma beektaa? Gadaan deebi'ee jechuun gaafa ijoolleen Oromoo qeerroon Oromoo qawwee baattee nyaabaaf hin sagonnotte biyya Oromiyaa keessatti funyaan diina jalatti utuu du'an sodaatin calqabdeedha. Kun sochiin kunillee qaama gadaati. Kunimmoo isa isaan calqaban kana jabeessinee itti fufuudhaa fi sirna keenya kana jabeeffannee ka'uun irra jira. Immoo gaaffiin tokkollee hin jiru. Oromoon immoo kanaaf irratti hojjechuu qabnaan jedha. Baay'ee galatooma. Carraa isa dhumaa isiniif hin kenna obbo Teessoo. Amma sabni dhaggeeffachaa jiru karaa maalii akka inni hiriiruu barbaaddu amma tartiiba qophee keessanitti maal yaadaa jirtu akkuma beeksisaaf ta'utti haaromsi gadaa kuni websaayitii qaba yookiin fuula masariitii jedhanii masariitii kan intarneetii irraa qaba isa mul'achaa jiru kana gadarenaissance.com isa jedhu kanaaf dhaggeeffattoonni keenya isa ilaaluu hin dandeessu yaada jiru isa nuuf ibsaa obbo Teessoo kanaan raawwanna. Waan kun kan yaadame magaammaa November 26tti kun isa calqabaati. November 26tti waan kana bakka jirrutti addunyaa irratti ayyaaneffannee oollaa kan jedhudha. Egaa ayyaanni kun akkamittiin adeemaa sagantaa maaliitu qophaa kan jedhu irratti hojjetamaa jira. Kun ifa sanbaa jechuudha. Garuu gaafa 26 kana guyyaadhuma gadaa ta'ee namni bakka jirutti akka walitti jirutti bakkatti ulfata kan jedha kana yaada abdii akkasiitu jira. Biyya keessaas taanaan alaas taanaan keessumaa gaa biyya alaa kanatti ga'ee guddaa kan qabani waan kana mijeessuudhaafis waan kana qindeessuudhaafis hawaasa Oromoo biyya jiranidha. Isaan kun egaa kanarratti hirmaatanii uummata kana walitti fidanii guyyaa kana
ulfeessanii oolu inni abdanna. Karaa komitee kanaa immoo egaa seenterii ta'ee iddoodhuma hundumaa ga'uu kan danda'u sagantaa tokko tokko sagantaa barnootaa, sagantaa bashannanaa akkasiidha kanna. Qopheessuudhaaf itti yaadamaa jira. Sagantaa kanarrattis egaa waan gadaa kun ammas deebi'ee ka'umsaan hafuu waan seenaa gadaa kun hin ka'a. Waan haaromsa gadaa kun hin ka'a. Egeree keenya keessatti immoo seenaa egeree keenya keessatti immoo gadaanii roolii maalii qaba kan jedhu waan akkasii kun ka'a. Gara fuulduraattis itti fufiinsaan barnoota akkasii kun waan itti fufama jedhamee yaadama. Kun hundinuu kan inni mirkaa'uu danda'u yoo gargaarsi yaadaadhaa jiraateedha. Oromoo gidduutti tokkummaan dhalateedha. Yaadi kun fudhatamee yaadi kun yaada keenya jedhamee waan keenya jedhamee karaa karaadhaan bakka bakka jiranitti namoonni yoo gargaaruu danda'anidha. Walirratti ilaallataanaan waan hojjetamuu danda'amu hin jiru. Wal gargaarra taanaan immoo waan baay'ee ulfaataan iyyuu hin salphata. Kanaaf egaa akkasittiiniti yaadamaa jira. Egaa kun immoo akkuma keessan har'aaraa kana miidiyaan adda addaas isinis koo-opereetii gootanii yeroo yeroodhaanii waan yaadame kana bal'inaan ifa baasuudhaaf akka dandeenyuu fi miidiyaan adda addaa kunis immoo waan nu gargaaruu jennee abdanna. Ammanuma gaammaa. Baay'een isin galatoomfadhaa obbo Teessoo Namarraa, Profeesar Asafaa Jaallataa, akkasumas immoo obboleessa keenya Jamaal Ganamoo fayyaa ta'aa ulfaadhaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Akkuma isin amma jettan karaa gama keenyaa ni qopheedha. Yeroo feetanitti deebinee dhufne tarii yeroo sudhannee yaada tokko tokko har'a akka beeksisaatti kan jiru gaafa wal falmuun illee ayyamamu tokko jiraatee yaada jiru kana kaasnee maalidha rakkoon jiru jennee bal'inaan haasa'u. Namooti adda addaas immoo dhufanii yaada isaanii akka himanii tarii duraan dursinee ibsinees namoonnis karaa sooshaal miidiyaa adda addaa gaaffii qaban yaada qaban akka isaan nuuf hiran akkuma sanatti tarii interactively yeroo irratti komentii gochaa dubbachaa namni hundumtuu akka qooda fudhatu yoo ta'e gaariidha. Rakkoon sila himame tokko sirni gadaa lafa dubbiin jedhe dubbiin ba'uun dhoowwanii galuu dhoowwullee malee jedhamaa jedhe Jamaali. Amma nu gidduutti rakkinni Oromoo gidduutti baay'ee arginu tokko dubbiitu dhoowwame. Namni wal sodaateetu hidhamee taa'e yaada isaa ibsachuu dadhabe. Waan itti amanu tokko an kanatti namana kanan argaa kuna ta'u jechuu dadhabe. Kunillee akka hin taanetti yerootti chaanee irratti walii wajjiniin haasofnu tokko jiraachuunsaa gaariidha. Kanaaf akkasin deebitanii dhuftanii isiniin afeera. Dhaggeeffatooti keenya immoo namoonni jirtan dhaamsa kana walii dabarsaa. Sagantaan kuni biyyatti illee ni darbaa. Yeroo biyyatti darbuu isinillee biyyatti dhaggeeffadhaa. Karaan ittiin nu quunnamtuu dandeessan hundumtuu amma miinjala deemaa jira. Karaan ittiin koree haaromsaa kana bira ga'uu dandeessan immoo kunoo websaayitiin jira. Yaada keessan nuuf hira. Oromoon egaa wal duukaa gabroomne waliin cabne waliin ka'uu dandeenya. Fayyaa ta'aa isiniin jedha. Fayyaa ta'aa baay'ee galatooma Dr. Hambisaa. Yeroo keessan fudhattanii. Fayyaa ta'aa.
nu laattaniif. Baay'ee galatoomaa. Baay'ee galatoomaa akka sagantaa keenyaarraaf kan irratti raawwannaa yeroo biraa walitti deebinaa ammasitti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadhaa. Nagaa.